Rakkooleen shamarran keenyaa keessattuu jechuudha dhiiraafis ni ta'a. Haa ta'u malee shamarran keenya kan mana Arabaa yookiin biyya Arabaa hojjetan hedduu kan rakkatan akka fakkeenyatti mataan isaanii afoon gara duubaa molaa'uu, jajjabaachuu, caccabuu fi bubuqqa'uu sababa OAs tahee viitaaminoota fi albuudota hedduu qaama isaanii keessaa hir'achuu irraa kan kahe. Kanaaf furmaata isaa haala salphaa ta'een wantoota argattan carraa keessaa fiffilataa kan yeroo argattan itti fayyadama. Har'a kan qabadde dhufee waanuma mana keenya keessaa mana madaamii keessatti itti fayyadamuu qabnu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Asama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hundi keessan subscribe, like, share gochuun ammas turtii gaarii hanga viidiyoo xumuraatitti like godhaa seenaa. Asirratti kan hin qabadde dhufee absuudaadha. Namoonni absuudaa hin beekne tokkollee hin jirtan. Absuudaa gurraacha namni biyya keenyatti hedduu kan itti fayyadamu. Absuudaan eessattillee kan argamuu fi naannoo kamittiyyuu kan argamu. Absuudaan kunoo isa asitti argaa jirtan. Afaan Arabiitiin maal jedhamaa jedha ijoolleen keenya hedduu yeroo na gaafatan. Sababni isaa isaan mana Arabaa keessa hojjetan waan ta'eef habba shifaa, habba sawudaa jedhamee kan waamamudha. Maqaa adda addaa qaba. Habba albarakaallee hin jedhama. Kanaanii irra caalaa jechuudha. Habba shifas tahee habba sawudaa akkasuma mootu habba albarakaa yoo jettanii argattanii isa maankaa lama qopheeffanna jechuudha. Wantoota mana keessan keessatti zayitii mana madaamii keessatti madaamii nyaatatti godhattu qullubbiidha. Qullubbii kana hin bulleessina. Qullubbiin namni tokko hin argamu jedhama mana madaamititti. Kuni taree parsantii dhibbarra tokko qofa jechuudha ni argama. Warroonni argattan itti fayyadama. Warroonni hin qabne dirqama miti isin jechuu barbaade. Akkasii haala argitan kanaan bulleessine qullubbii erga geessine zinjibila qopheeffannaa. Zinjibila muraa tokko fuunee zinjibilli fireeshii tahuu qaba. Sababni isaa namoonni tokko zinjibila gogaa fayyadamanii zinjibilli gogaas akkaataa itti fayyadamantu jira waa'ee dhimma forforiitiin kan wal qabatudha. Hinnaa walitti maynee fayyadamna. Zinjibila keenya bulleeffamne walitti deebina jechuudha. Akkuma qullubbiititti kan bulleeffannudha. Haala salphaa ta'een karaa salphaa ta'een obboleeyyan kiyya obsaan fayyadamtan taananiin wanni bu'aa hin qabne kam hin jiru jechuudha. Namni keenya rakkoon isaa obsee fayyadamuu waan hin dandeenye fi ni jarjaranii hanga waan hedduu wal qabsiisanii jechuudha. Soba jechuudhaan osoo waan san godhaniin arginu wantoonni kunniin waan nama miidhanii miti waan mana keessatti haala ammasitti argitan kanaan zayitolee yeroo hedduu maxxansii jettanii hin maxxansa. Kookinaati jechuun karaalee hedduun qodaa hedduun kan saansamu fakkeenyaaf isa afurii fidee jira kan asitti argitan kun zayitii aafiyaadha. Aafiyaa jechuun kan madaamiin manatti nyaata ittiin godhattu zayitii nyaataa sanni boqqollorraa kan oomishamudha. Yeroo hedduu ni dubbadha. Hunda isaanii maankaa lama itti godhuu dandeenya. Akkasuma mootuyyuu yoo barbaadan zayitii aafiyaa burcuqqoo tokko akkasuma mootuyyuu zayitii zayituunaa maankaa lama hanga sadii akkasuma mootuyyuu zayitii kookinaatii maankaa lama hanga sadii yoo dandeettan zayitii qobbuus akkasuma bakka zayitiin ifama boqqolloo hin jirretti zayitii nuugillee ni taha. Haaluma jaarkaanii amma isin argitan kanaan gurraacha nuugii ofirraa qaba. Isa kana haala kanaan walitti safarree walitti naqannee qopheeffannee distii biraa bishaaniin ibiddarra keennee isna jechuu erga bishaan danfee disticha amma argitan kana jechuudha. Haala salphaa taheen erga zayitoota keenya guutuu zayitii hanga 5 illee itti makuu dandeenya, 4 itti makuu dandeenya. Obboleeyyan kiyya kam argattan jechuudha. Namoonni hedduun zayitolee hin argannetti kan of cinqanii fi akkasuma mootuyyuu ani kana malee hin ta'a kan jedhanii dubbatan. Tokkoffaa irratti viidiyoon sababni dhedheeraa akkasuma immoo waa'ee fayyaa faayidaa dibataa irratti hedduu jechuudha. Mee chaanaala kiyya irratti waa'ee dibataa qofa kan hojjedhuudha hanga danda'een inshallah waa'ee miidhagina keenyaa rifeensa eegumsa gogaa keenyaa akkasuma garaa keessa wantoota tokko waan danda'e irratti inshallah isiniif hojjedha jechuudha. Kan barbaade ilaalaa kan barbaadan sababni isaa kan argame qofa akka fayyadamanii fakkeenyaaf tokko hojjedhee dhiisuu doon ta'e waa'ee dhimma rifeensaa irratti waan faayidaa qabu guutuu hojjedha. Sababni isaa kan argate yoo fakkeenya fi kan har'a hojjedhe kun dhabame kan dabaree asiin dura hojjedhe argachuu malti jechuu ijoolleen. Kanaaf kan har'aa kana qofaa miti dirqamni. Sababa kanaaf jecha kan viidiyoo baay'ee hojjedhuudha. Amma sitti aansitanii jechuun kun bishaan ho'aa keessa distii kennee distiin bishaan danfaan jalaa ol danfu sun distii kan hin ho'isa. Distiin kun ammoo zayitootaa fi akkasuma absuudaa qorichaan waliin godhaa jiru kan hin ho'isa. Isa kana keessattuu jechuun shamarran keenya kan biyya keessa jirtan yoo kan dibattan taate yoo kan hojjetattan taate galgala dibattanii ganama ofirraa dhiquu qabdan. Sababni isaa wanni kun akka qimamiitii hin urgaaya. Hedduu qimamii jechuun ni danda'ama. Isinii galee dibattanii alab keessa baatanii aduun michiis
isin godhe fuula isin balleessuu karaalee adda addaatiin qaama keessan hafuurri isin balleessuu danda'a. Haa ta'u malee shamarran mana arabaa jirtanis tahee akkasuma immoo ijoolleen kennallee yoo barbaadan jechuu warroonni biyya jirtan dibattanii sa'a 2-3 obsaan teettanii ofirraa dhiquu dandeettanii akkaataan dibata isaa sa'aatii xumura irratti kan waliin ilaallu kunoo haala kanaan jechuudha. Ani garuu ammootu waan har'a dibadhu qofa godhe jechuudha. Sababni isaas zayitiidhaan waan na jalaa dhumattee fi jechuudha. Kanaaf isin ammootuyyuu maal godhuu qabdanii absuudaa maankaa lama akkuma isin hime zayitoota walitti baay'istanii gootanii qadaada waan qadaada qabutti naqattanii kaattanii erga danfifne oo'inee geessine kurreetti qadaannee lafa kenna. Sababni isa bishaan keessatti oo'istuuf akka hoddaatitti hoddituuf maali jettanii yoo kan na gaafattan ta'e bu'aan zayitoota kana akka na jalaa hin tarree fakkeenyaaf distiin ay fuudhee ibiddarra kan kaahu yoo tahe bu'aan isaa albuudonni zayitoonni kun ani irraa tajaajilamuu barbaadu ibidda san irratti waan na jalaa keessaa du'uuf jecha haaluma salphaa taheen distii biraa ibiddarra kaa'ee bishaan itti naqee bishaan oo'an danfaan kun hin affeela bishaan waa affeela bara ijoollee obboleeyyan kiyya. Kanaafi bishaanuma oo'aa yookiin bishaan danfaa kanaan zayiticha kana qoricha kan affeelee erga inni qorree jechuudha. Sa'a 2-3 booda dhimbiiba jechuudha. Safaayaan yookiin ammoo wantoota gingilchaa adda addaatiin kan mana keessan keessa fayyadamtan namoonni kan hin qabne shaashii asiin dura waa'ee aananii hojjedheen hin jira. Wantoota akkasiitiin illee fayyadamuu dandeettan haala kanaan jechuudha. Kunoo maal gootanii boodasanii ammas jechuudha. Inni qabxiin inni itti aanu inni lammaffaani osoo hin dhiibiin zayitii guddoo warri hojjetan fakkeenyaaf ji'a tokkoof bakka takkatti namni hojjetan maal godhuu qabdanii osoo hin dhiibiin qimamii isa wajjin akkuma waliin nayixanii ibiddarra osoo hin kaahin torbaan tokko teessisuu ni dandeettani. Isin galee waan burcuqqoo ta'etti wantoota akka amma ani isinitti agarsiisaa jiru kana keessatti maal gootanii torbaan tokkoof ukkaamsitanii keettanii jechuudha. Osoo ibiddarra hin kaahin ufumaa wal fudhatee boodasanii dhimbiibdanii kan fayyadamtanidha jechuudha. Garuu irra caalaan jechuudha shamarran biyya arabaa akkasii fayyadamuu waan hin dandeenyeef karaa kanaan karaa kiyyaan ani dhugaa rabbii jechuudha. Matalleen sababa kun hin uffannaa miti mana arabaa keessatti hedduu kan achi nurraa deemee fi afoon nurraa mula. Alhamdulillah garuu wantoota babarsiisu kana haga fayyadamuu jalqabee jedhe kan baay'ee naa deebi'aa jiruu fi akkasuma immoo caccaba. Luraaniin akkuma isin jettan kana kan baay'ee caccabuudha namoota hedduullee jechuudha. Amma kan yeroo dhiqadhu shaaworii keessatti qoqorxamu sunis narraa dhaabatee jira. Kana qofa osoo hin tahinii lakkuu kan godhatullee lakkuu isaa jechuudha. Erga miicitanii zayitii dibattanii shaampoo miicitanii kaatanii maal gochuu qabdanii zayitii keessan haala kanaan dibattanii qoqqoodaa jechuudha. Rifeensa keessan jabaataa kana dibattanii feestaala haa ta'uu akkasuma mootuyyuu waan rifeensatti godhamu haa ta'uu ukkaamsitanii keettan jechuudha. Rifeensa keessan haga sa'aatii meeqa kenna kan jettaniif haga sa'aatii 3 sa'a 3-4 illee isinirra turuu danda'a. Namoonni isinii danda'ame galgala dibattanii ganam ol kaatanii ofirrallee dhiquu ni dandeettan. Amma ijoolleen mana madaamii hojjettan yeroo gola keessanii galtan ufit diba ganam osoo dalagaa hin seeniin hin filina ofirraa miica feestaala itti hidha. Namoonni keenya irra caalaa zayitii dibanii filuun dogoggora jechuudha. Kanaaf dibaatii zayitiin haa dhuguu ukkaamsa oowwasanii wal fudhate namoonni sammuun isaanii yookiin qaawwii rifeensi keessan maddullee cufaa ta'e ukkaamsan oowwasaniin hin baname saffisaan rifeensa akka dheeratu nu gargaara. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan faaya isiniin jedha. Namoonni isinii danda'ame sa'a 3 fura tursiisaa dhiqa akka dadhabdan ammoo mana madaamii hojjettan galgala yeroo gola keessan seentan kutaa ciisichaa seentan dibadhaa rafaa ganama ka'aa dhiqadha. Asumaan warri maatii koo hin taane subscribe gochuun maatii koo ta'a. Warri maatii koo taatan ammoo like share godha hiriyoota keessanii qooda. Kana qofa osoo hin tahinii waan qabdan fayyadama. Viidiyoo hedduu wanni hojjedhuuf ka qabdan ka argattan akka fayyadamtaniif ka har'aa kanan arganne taananii ka asiin dura hojjedhee jira laalaarraa fayyadama horaa bula mallattoo laayikii quba ol gargalu san cuqaasuu hin dagatina isin jaalladha.